Hello everyone, akkam jirtu nagaa fayyaadha. Turus mee kaleessi guyyaa haadholii ture. Guyyaan haadholii kun kabajamuun namoonni gariin ammoo sirrii miti waan jedhamu ka'aa jira. Yaada kiyya asirratti dabarfachuufidha. Amma guyyaan haadholii kun dhugaadha akka namoonni hedduun jedhanitti guyyaan 365 guyyaa haadholiiti. Garuu ammoo guyyaan tokkochi qofti guyyaa haadhaa jedhamuun kun hin fudhannu jedhan dhugaadha. Tuubii anas dhugaa dubbachuuf. Naammoo meeqa keenyatti guyyarraa haadha teenna quba qaba. Guyyarraa ka waggaatti iyyuu quba hin qabne hedduutu jira. Garuu ammoo fakkeenyaa guyyaan iidaa waggaan haarofni akkasuma guyyaan dhalootaa namni hundis kabajuu baatu. Maaliif kabajama? Guyyaan iidaa amma wanni inni kabajamuuf guyyaa kaan rabbi hin gabbarru osoo hin taane guyyaan kun guyyaa guddaadha. Fakkeenyaaf guyyaa Jum'aa akka amantii Islaamatti, guyyaa Dilbata akka amantii Kiristaanatti yeroo itti charchiin deddeemamu, guyyaan Jum'aa ammoo yeroo itti masgidi deddeemamu jechuudha. Kanaaf wanti kun barbaachisee fi haadhi teenna hidhaa keessa turtee maalii osoo hin ta'in yeroo kennineefi guyyaa kana siigalee guyyaa kana yeroo kennineefi sirritti waan isii gammachiisa. Duraan waan isii gammachiisaa hin goonu miti moora ammoo har'a sarpiraayiziilee adda addaatiin gammachiisuu injir guyyaa san hojii kee dhiiftee waan mara dhiiftee yeroo kennuufi namni hunduu hojii hojjetaa maal jedha kun maatii kun jaartii qabaa kun jaarsa qabaa kun ilmaan guddisaa. Kana jidduutti haadhaaf yeroon guyyaarraa kennuufi hin dandeettu. Kanaaf guyyaan kun kophatti celebrate haadhaaf ta'uun isaa waan guddaadha. Kanaaf guyyaan haadhaatiin baga isin gahe jechuun namoonni gariin haalli isin itti hubattan lakki guyyaan 365 guyyaa haadhaati guyyaa tokko qofaa miti jedha warra jedhaa jiru jira. Yaanni kun ammoo warri kunis lakki guyyaan 365 guyyaa haadhaati. Garuu ammoo guyyaa kana sirritti bareechinee ka haadha teenna itti gammachiifnudha yaanni jiru. Kanaaf guyyaa haadhaa kana akkanatti hubadhaan akka mataa kiyyaatti. Kanaaf guyyaan haadhaa kabajamuun waan guddaadha. Guyyaa kana kan fakkeenyaaf namni guyyaarraa hojii hojjetaa maal jedhaa guyyaa kana ammoo ka biyya alaa jirus ka biyya kamuu jirus itti yaadee haadha ofii gammachiisuu gammachuu addaa gammachuun fakkeenyaaf guyyaan hundinuu guyyaa haadhaatti sirriidha. Garuu ammoo guyyaa kana addatti haala adda ta'een haadha ofii gammachiisuudha. Warri haadha teessan qabdan rabbiin umrii isin haa dheeressu ka akka kiyyaa ammoo haadha teessan lubbuun hin jirre rabbiin jannatul firdawsin haa isin qananiisu. Kabiraan mallee wanni isinitti himuu feenuu YouTube chaanalii Oraazii akka subscribe nuuf gootan barbaanna. Ramadaan Kariim subscribe like godha. Kabiraan mallee Oraaziin sagantaalee adda addaa hedduu qabatee isiniif dhufaa jira. Biyya keessatti istiidiyoon banamee jira. Biyya alaattis waan iddoo Jarmanii akka Dubaay akkasuma mallee Minisootaatti illee jechuun istiidiyoo bannee hojii hojjechuuf xumurree jirra. Namoonni hojii Oraazii irratti hirmaatan namoota hedduudhaanis isaan keessaa nama tokko. Kanaaf hiikaan Oraaziis maal akka ta'e dhiyeenyatti isin ibsinu ta'a. Biyya keessa deemnee fakkeenyaa wantoota akka Iskindir Naggaa faantii yeroo Burraayyuu irraa uummanni warri seeran ala mana ijaarate buqqa'e. Manneen mootummaan irraa dhige akka waan amaarri qofni irraa buqqa'ee jara walitti qabanii dookumantarii Oromoo irratti hojjechaa turanii. Kan ammoo Oraaziin ispeeshaalii naannoo Finfinneetti waan kana yeroo rakkinni akkanaa uumamu keessattuu hattamatti achi bu'ee namoota walitti qabee intarvii gochuudhaan warri habashoota wanni isaan olaantummaa nurratti argatteen guddaan YouTubeidha. Kanaaf karaa YouTube seenuu barbaanne. Kanaaf immoo wanni isin nu argatanii maallaqa maalimti subscribe qofa nuuf godha. Kanaaf ammallee iddoolee garagaraa seenaalee Oromoo biyya keessa deemnee iddoo hedduutti hojjechuuf deemna. Ciao, nagaa irra nuuf jiraadha. Subscribe Oraazii.